السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا بجندوتا في جالة تمتوتا خردوتا قباياتو من أجني كيسان بلادان نجاجرا الحمد لله. إيجا كم جرتوا في جالة تمتوتا خردوتا كنا وروني جرو جل كباتي غيرتو تناني كرفتا سبسكرايب وشرا ماتي كنا تدبلا ما سنينجيتا وروني ماتي كنا تادا لايك شير وشرا نشرا دابدا إيجا كما بيكم كنا تورا قباياتو براتي wantoota barbaachisan akkaataa gaafii keessaniitiin keessattuu yoo haala ijaarsa manaatii wal qabate akkasumas ammoo meeshaalee biyya keenya keessatti argaman gatiin isaa maal akka fakkaatu yeroo yerootti isin biraan gahaa turuun kiyyaan ni yaadatama jechuudha. Egaa kunis karaan osoo maal jiru turtii yeroo muraasaatii fi odeeffannoo kamuu otoo isin biraan hin gahin turuun kiyyas ni yaadatama. Kanaaf guyyaa har'aarraa jalqabee odeeffannoowwan babbareedoo ta'an haala yerootiin kan wal qabatanii akkaataa gaafii keessaniitiin isin biraan gahuudhaaf qophii hundas xumuree jira jechuudha. Kanaaf sagantaawwan kana turan alattis sagantaawwan bashannanaa baay'ee isaa haala mijeessee qophii isaas xumuree isin biraan gahuudhaaf yaalaa jira jechuudha. Kanaaf har'aarraa jalqabee odeeffannoo kamuu wal biraan gahaa deemna. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoon isin biraan gahu gaafii hedduu keessan akka kan ta'e keessattuu karaa keessaatiin namoonni baay'een nagaafataa kan turtanidha jechuudha. Kanaaf isaan alattis anis wanta kana beekuudha qabdanii waan jedhe keessattuu wanta yeroo kana wal qabatu odeeffannoo isaa qabadhe isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf chaanala kanarratti wantoota barnoota sana baay'ee isinis ana biraan gahanis isin biraan gaha akkasumatti wajjin turre jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkuma jalqabatti isin kaasuuf yaaletti wanti isin biraan hunda akkuma isin gaafatanitti keessattuu yeroo kana ramadaana baafnee jirra. Yeroo kana namoonni baay'een keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan gara biyya keessa yookaan ammoo gara biyya yeroo itti galtanidha jechuudha. Kanaaf gara biyyaa yeroo galtan wantoota baay'ee qabatanii galuutu jira. Wantoota baay'ee qabatanii galuutu jira. Wantoota kanneen maal fa'aan galuu dandeenya yookaan ammoo meeshaa akkamiitiin galuu dandeenya akkamitti ammoo galuu dandeenya waan jedhu namni baay'een nagaafatu turtanii anis kan isin biraan gahaa jechuudha. Kanaaf ramadaana keessa dalagaan akka baay'atutti kan isin odeeffannoo biraan gahaa turtanii erga ramadaanni hiikamee booda ammoo gara biyyaa galtan waan ta'eef yeroo kanatti wantoonni galuudhaaf isin mijaa'u yookaan ammoo galuu ni qabdan jira jedhee kana yaadu keessa meeshaalee tokko yoo ta'e achirraa hafee meeshaalee biyya arabaa tokko ammoo biyyoota biraa keessatti bittanii galtanii yookaan ammoo achi keessatti gurguramu kamuu gatii achitti bittanii biyya keessattis bitachuu ni dandeettan jechuudha. Haalli qaala'insi jireenyaas kan jedhamu akkaataa biyya keenyaa qofatti osoo hin taane haala gatii isaa meeshaa biyya biraatti gurguramu gatii biyya kana keessatti yeroo gaafattan walqixuma garaagarummaan inni qabu hin jiru jechuudha. Keessattuu yeroo baay'ee anis irra deddeebiin namoonni baay'eenis gama yuutuubiitiin ta'ee gama sooshaal miidiyaa kamuutiin iyyuu isin biraan gahaa kan turani meeshaalee elektirooniksii ta'an kana gara biyyaa keessaa galchuu yoo barbaadan kaffaltiin isaa baay'ee olaanaa waan ta'eef qabatanii dhufuu osoo baattanii biyya keessatti osoo bitattanii kan jiru jechuudha. Anis gama kootiin kan isiniin jedha meeshaalee elektirooniksii irratti kaffaltiin isaa yookaan ammoo qaraan isaa baay'ee tokko ol ka'aadha jechuudha. Gatii meeshicha san biyya keessatti ittiin bittan qixa isin gaafatan jechuudha qaraxa isaa irratti. Ufii keessanii darbee yeroo qabattanii ufii keessanii dhuftan kennaa fi gara biyya yeroo galtanii booleedhaa seentanii kan biyya kanatti ittiin dhuftan meeshaa isin qabattanii dhufuudhaaf isinii heeyyamu san keessa yoo jiraate meebi isa keessa yoo kaayattanii hamma tokko faayidaa qabeessa taatu isa achirraa hafe ammoo namoonni gara kaarbootiin ergitanii akkasumas kaarboo karaa lamaan erguu dandeettanii ergitanii nama biraatti ergitanii namni biraa sun ammoo meeshaa san isinii fuudhudha. Inni lammaffaan ammoo yeroo kan galtan ta'e isin galuudhaaf jiini tokko kan ammoo biliin 15 yeroo hafutti meeshicha san achi ergitan san maqama keessanii ergitanii biyya keessatti ammoo buutanii erga jettanii fuudhuu dandeettan jechaadha. Isa kana yoo jennu meeshicha kana biyya keessatti argatanii ufii keessanii dhuftanii fuudhuu dandeettan. Kanaaf kaffaltiin isaa baay'ee ol ka'aa miti akka kan maqaa namaatiin ergitanii san qaraxa birrii baay'ee kaffaluu hin dandeettan yookaan isin kaffalchiisan jechuudha. Akka isin dhuftaniif ammoo magaazinni meeshichi keessa taa'u guyyaa guyyaatti kaffaltii qaba yookaan ammoo adabbii qaba. Kan magaazinaa birrii xiqqaadha inni kan kaffaltanii. Kanaaf haala saniin erguu dandeettan jechuudha. Haaluma kamiiyyuu wal qabatee biyya keessatti meeshaalee nafiidha waan ta'eef dhiistanii yoo galtanii baay'ee barbaachisaa jira. Inni lammataa ammoo yeroo baay'ee namoonni biyya alaa jirtan qabatanii kan galtanii uffata. Obboleessa yookaan ammoo obboleettii koo meeshaa natachi qabatee keessattuu uffanni tokko faayidaan qabu biyya kana keessatti jechuudha. Biyya kana keessatti uffanni kan jedhee afaan si bansiisutu jira biyya kana keessa. Uffata babbareedaa biraandi kan ta'e jira biyya kana keessa. Kanaaf qabattee dhufuun keessatti yeroo baay'ee uffata biyya arabaa kana dhiisi. Biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatii uffanni dhufu hin bareedu. Yookaan ammoo wanta namatti tolu miti uffachuuf uffattee deemtu wanta fayyaa hin qabne ifa fakkaata bitamna akkasitti fudhatama. Kanaaf naannoo jirtu wal fakkaachuu qabda waan ta'eef
uffata biyya keessaa bitatte bareeda. Ufii keetii uffachuu miti namaa kennuuf namni baay'ee wanta sitti gammadu miti. Maaliif beekama namni gara biyya keessaa dhufu uffata qabee dhufu hunda isaa ufii isaa uffachuu osoo hin taane firatu jira maatiitu jira namoota akkasii ta'e kennuuf garuu namni ati kennituuf ittiin gammadu. Uffata namaa kennitus ta'ee fi itti fayyadamtu bilaasha birrii achi tokko ammoo akkanumaani birrii achitti baastanii bittanii birriin sunis kisaaraa ta'e kan itti qaraxxanii galtanii innis kisaaraa ta'a malee birrii sanaan biyya keessa galtanii yoo bitan bareeda. Inni lammaffaan ammoo meeshaa qabatanii dhufuudhaaf wanti isin miidhu keessaa tokko meeshaa achitti bittanii dhuftanii meeshaan gatiin meeshaan biyya alaatti bitamuuf biyya keessatti bitamu wal qixa. Inni lammaffaa ammoo meeshaa bittanii dhuftanii sun hin kaffaltanii bittaa jala achitti bitanii miti toluma iyyuu achitti namni isin kenne tola meeshaa sana qabatanii kan dhuftan taate meeshaa sana achi qaraxa isaatti kaffaltanii biyya keessatti Finfinneetti erga buutanii booda ammoo Finfinnee irraa qabatanii gara maatii keessanii kan ittiin deebtan makiinaan koontiraataa yookaan immoo kaffaltii birrii baay'ee isin gaafata kan fe'insa kaffaltiin atini qaraxaa fi biyya keessa ittiin feesitu qofti meeshaa san sii bitu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf faayidaa hin qabu. Yeroo baay'ee namni namarraa arganii irraa hubannoo qabnurraa kana waan ta'eef qabatanii dhufu osoo baatan gaafii keessan waan ta'eef jechuudha. Booletti buutanii Finfinneetti erga buutanii Finfinnee keessa yookaan immoo gara naannoo keessanii galtanii achirraa bitachuu dandeettan meeshaa isin barbaadan jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu taanaan meeshaa achii qabatanii akka dhuftan wanta gorfamu miti jechuudha. Inni lammaffaa meeshaan qabattee dhufte sun qaraxatti baaftee biyya keessatti biyya kana keessatti namaaf meeshaan walitti fe'ama waan ta'eef keessattuu namni keessa makiina keessa ta'e gubbaarraan meeshaan kan fe'amu yeroo fe'amu meeshaan si jalaa cabuu danda'a birrii hamma sitti baastee galtaanii qaraxa sitti baastee ittiin feesartaa kana hunda itti baastee kaatee si jalaa cabuu danda'a meeshichi kun jechuudha. Kana gochuu irra osoo as keessa bitattan lammaffaa ammoo booletti isin jalaa baduu danda'a. Yeroo baay'ee meeshaan namni achi qabatee dhufu ta'e kan kaargoodhaan dirqama hin badarra caalaan isaa achitti si jalaa baduu danda'a. Kanaaf kisaaraa kan hundi isin irra gahuu irra meeshaa kamuu qabatanii dhufu osoo baatanii biyyuma keessatti osoo bitattanii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf gama kootiin akka kanatti isin gorsa. Egaa isa sirraa fi ammoo waan as keessatti hin dhoofne yoo jiraate keessan gaafattaniitiin yookaan immoo karaa koomentii irratti barreessanii ammas deebi'ee odeeffannoo biraa isinii kennuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu akkuma gaafii keessaniititti yeroo darbee yookaan yeroo muraasaa fi haala ijaarsa mana wal qabatee isin biraan gahuu dhabuun keenya yaadatama. Kana wal qabatee ammoo gatiin meeshaalee yeroo kanas daddabalee jira waan ta'eef isas kan akka jiru yookaan immoo gatiin isaa maaliin akka jiru adda baasee viidiyoo itti aanu irratti isinii qabadhee dhufa. Kana qofa osoo hin taane guyyaa har'aa viidiyoo gabaabduu tokko gadhiisee jira mana gurguraate jechuudha. Mana baay'ee tokko bareeda luukii baay'ee mannis kutaa hedduu keessa isaatiin qabu maabiraatii fi bishaanis qaba. Isas lakkoofsa bilbilaa jalatti isin kaa'isan irratti bilbiltanii karaa waasaappiitiin yookaan muka jalatti bilbiltanii bitachuu ni dandeettan jechaadha mana sana. Kanaaf bilbiltanii bitachuu ni dandeettanii isa ta'an ammoo akkuma kana dura isin biraan gahaa turetti haala ijaarsa manaatiin meeshaalee biyya keessatti gurguramu isa kanaan alatti sammootuyyuu wantoota isin bashannansiisan hedduu isin biraan gaha. Gaafiif yaada qabaatan karaa koomentis ta'ee karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaan bilbiltanii na gaafachuu yookaan ammoo wanta isin hojjetamu jiraate wanta kan odeeffannoo kana barbaada jettanii gaafachuu ni dandeettani. Viidiyoon guyyaa irratti qabadhee isin dhufee kan hanga ammaatii haala jalqabarratti odeeffannoo isin biraan gahaa ture isaan irratti gaafii yoo qabaattan yookaan ammoo waan isin hin galle dabalataan waan biraa waan beekuu qabdan yoo jiraate na gaafadhaa. Viidiyoo ta'an irratti qabadhee isin dhufaa isin jechuu barbaade. Kanaaf wanta yeroo kanarratti murteessaa barbaachisaa ta'edha jedheetii waa yaaduuf jechaadha. Kanaaf viidiyoo biraatti nama walitti nagaan nu tura nageenyi kenna kun jirtan isin gagga gurra deebi'uudhaan odeeffannoo kana nama hunda fayyadamu waan ta'eef sheer godha hiriyoota keessan biraanis gaa dabalataan ammoo YouTube chaanaalii kenna faaraa warri taatanii subscribe gochuudhaan maatii kenna si dabalama viidiyoon kun yoo isinitti tole like godha bira darba isinitti hin tolu taanaan like hin godhinaati yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa waan fooyyessuu qabu yoo jiraate isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatti nama walitti baay'ee